Callisni halkan walakkaa samii Israa'el gubbaa ture misaayilota Iraan sagalee sodaachisaa qabaniin ciccirameera. Erga dhukaasa dhaabuu dadhabaan baatii eebilaa keessa taasifamee booda Iraan yeroo jalqabaaf dambalii misaayila baalaastikii gurguddaa marsaa sadii walitti aansuun samii magaalota gubbaa Israa'el irratti roobsiteetti. Misaayilonni baalaastikii ulfaatoon qilleensa Israa'el yeroo liqimsan saayiraniin guutuu biyyattii keessatti iyyeera. Sirni ittisa qilleensaa Israa'el qolachuuf yeroo yaalu dhiyoo'insi guddaan Haayifaa fi Naaziriit raaseera. Haleellaa kanaan muddamuun buufanni xiyyaaraa Ben-Guriyoon hojiiwwan hunda guutumatti addaan kutuu dirqisiiseera. Kana malees adeemsi barnoota kennuu biyyattii guutuu keessatti akka haqamu taasiseera. Lammiileen nagaa sodaa guddaa keessa galuun gara baankarii fiiguuf dirqamaniiru. Teheraan maaliif dheekkamsa sibiilaa kana gadi lakkiste kan jedhuuf sababni isaa sa'aatii muraasa dura xiyyaaronni waraanaa Israa'el akeekkachiisa dippiloomaasii hunda bira darbuun naannoo kibba Beeruut rukutuun namoota 2 ajjeesanii 11 ol madeessaniiru. Iraan haleellaa Israa'el Beeruut irratti taasifte hordofuun magaalota kaaba Israa'el irratti karra gaannamaa banuu himteetti. Humni waraanaa Iraan haleellaan kun kan itti fufu yoo Israa'el deebii kennite yookiin weerara Libaanos irratti raawwattu yoo dhaabuu didde akka ta'e jala sararuun akeekkachiiseera. Yeroo aarri kaaba Israa'el irraa ol ka'u waraanni kana caalu galmoota aangoo dhumaa keessatti gaggeeffamaa jira. Haleellaan misaayilaa kanaan battaluma sanatti muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun walgahii nageenyaa hatattamaa waameera. Walgahii ariifachiisaa kanaan kaabinee waraanaa fi hooggantoota waraanaa olaanoo walitti qabaniiru. Waraanni Israa'el qophii guutuu qabaachuu himuun aarii guddaa ta'e keessa galeera. Dubbii himaa waraana Israa'el Ifiidaar fi kaameraa fuuldura dhaabbachuun jecha sibiilaa darbateera. Yeroo sirrii hayyama siyaasaa argannutti Iraan irratti haleellaa cimaa fi hamaa ta'e banuuf qophii guutuu qabna jedheera. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Iyyaal Zaamir gama isaaniin waraanni isaanii kana durayyuu qophii xumuruu himuun jeettonni Israa'el Teheraan gubbaatti abidda roobsuuf ifaa magariisa qofatu hafe jechuun dhaadateera. Yaa ta'u malee pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kallattiin daandii maashinii waraana Israa'el keessa tarkaanfateera. Haleellaa sana booda bilbila guddaa diraamaa ta'een pireezidaantiin Ameerikaa Netanyahuun akka gadi bu'u ajajeera. Tiraamp Israa'el guyyoota hedduudhaaf abidda ishee akka qabattu gaafachaan ture jechuun kunis dippiloomaasiin Ameerikaa hojii kana akka xumuru hayyamuuf akka ta'e yaadachiisaniiru. Tiraamp Israa'el haleellaa Iraan hordofuun Iraan irratti haleellaa deebii akka hin kennine akeekkachiiseera. Pireezidaantichi dabaluun Netanyahuun Iraan walii galtee uumuu malee filannoo biraa akka hin qabne ifatti akeekkachiiseera. Tiraamp halkan kana kallattii miidiyaa addunyaa haasawa kan taasisan yoo ta'u labsii ajaa'ibsiisaa Yerusaalem keessa dambalii rifaa isaa erga dabarsaniiru. Israa'el haleellaa deebii Iraan irratti yoo bante kisaaraa hamaan akka ishee mudatu ifatti akeekkachiisaniiru. Kana cinaatti Tiraamp ergaa Iraaniif dabarsaniin akkas jedhaniiru. Misaayila kee dhukaasteetta kuni gahaadha garuu gara minjaalatti deebi'uu qabda. Waliigaltees uumuu qabda jedhaniiru. Torban dhufu kana wiixata kibxata yookiin roobii waliigaltee mallatteessuu dandeenya jechuunis ergaa dabarsaniiru. Gaazexeessitoonni idil addunyaa yoo Netanyahuun waliigaltee niikularaa Ameerikaan Teheraan waliin taasiftu fudhachuu dide maaltu ta'a jedhanii yoo gaafatan Tiraamp yaada xumuraa gara jabeessa ta'ee fi Israa'el xiqqeessuu danda'u kenneera. Kana booda Netanyahuun Iraan waliigaltee fudhachuu malee filannoon biraa hin jiru jechuun Ameerikaan gargaarsa tokkollee akka hin goone ibseera. Yoo mariin hin milkoofne garuu Iraan keessa seennee bakka kana dura hin rukutamne ni rukunna jechuun ugura diinagdee boombii kamiyyuu caalu miidhaa geessisuu danda'u ni gadhiisna jechuun isa akeekkachiiseera. Bu'uurri ji'oopolitikaa addunyaa bal'inaan gargar ba'eera. Samiin Teel Aviiv gubbaa jiru sagalee dhukaasa rokkeettiitiin gubachaa kan jiru yoo ta'u dhugaa haaraa sodaachisaa ta'e tokko reefuu gammoojjii bahaa giddu galeessaa keessatti bocameera. Waashingtan waraana addunyaa sadaffaa ittisuuf yeroo rakkattu Teheraan reefuu sarara diimaa dhiigaan barreeffame sararteetti. Gamtaa waraanaa guddaa socho'aa jira. Naannoon qilleensaa siivilii rifaatuu guddaan cufamaniiru. Guutuu siqqee diddaa halkan aarii guutuu kabajaa jira. Sagaleen dhukaasa misaayila baalaastikii halkan kana gadhiifame galmoota aangoo Israa'el keessa raafama ergeera. Misaayilonni baalaastikii ciccimoon kaaba Israa'el irratti yeroo rooban buufanni xiyyaaraa Israa'el Raamaat Deevid jedhamuu fi Hizbollaa haleeluuf barbaachisaa ta'e mataa misaayilaa liqimsuun gara caccabaatti gadi bu'eera. Bakka bu'aan hoogganaa warraaqsa Islaamaa fi mana maree ittisaa Iraan kan ta'an Riira Dimiira Alii Akbar addunyaa dura dhaabbachuun ergaa lafee dugdaa cabsu kallattiin hooggansa Israa'eliif dabarsaniiru. Sagaleen abiddaa samii Teel Aviiv gubbaadhaa dhaga'amu kun sagalee saba Iraan malee kan biraa miti jedheera. Iraanii fi Iraan fedhii garboonfataa saboota irratti fe'ame kamiyyuu baachuu hin dandeessu jechuun dhiibbaa fi doorsisni itti fufiinsa qabu kamiyyuu deebii murteessaa fi caccabaa ta'e ni qunnama jedheera. Teheraan haga injifannoo dhumaatti akka dhaabbattu labsiteetti. Abbaan taayitaa siivil aaviyeeshinii Iraan kutaa dhiyaa naannoo qilleensaa Iraan guutumatti akka cufamu ajajeera.
Kana cinaattis Israa'el ajaja Doonaald Tiraamp mormitee xiyyaarota waraanaa ishee furguugsuu yoo filatte Iraan haleellaa isa dhumaa fi hamaa ta'eef qophaa'aa akka jirtu ifoomsiteetti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo ammaa kana Israa'el Iraan irratti haleellaa banteetti. Haleellaa Iraan hordofuudhaan haleellaa cimaa taasisaati kan jirtu Isfaan keessatti akkasumas immoo magaalota Iraan hedduu keessatti dhoo'insi dhagahamaa jira yeroo kana. Odeeffannoo kanas sa'aatiiwwaniin booda kan isiniin geenyu ta'a. Nu waliin turuun dagatinaa isiniin jenna.